Yoo yaa dhaggeeffattoota ergaa Agayoonaa aarii fi maalummaa isaa barannee amma immoo maloota aarii ittiin ofirraa ittisan walumaan barannaa jalqaba irratti maloota aarii ittiin ofirraa ittisan keessaa tokkoffaa of dhaggeeffachuu barbaada. Aariin dhuunfaa keetiin namoota irraa gargar baatee dhuunfaa keetiin of dhaggeeffachuu danda'uu qabda. Yeroo kanatti yeroo dhaggeeffatutti waa'ee kee murteessita. Waa'ee kee erga murteessiteen booda waa'ee namaa dhaggeeffachuu dhiftee waa'ee keetii kan murteessitu sumatu jireenya kee irratti murteessuu kan danda'u suma. Itti aansuudhaan bakka itti amantu bakka amantaa keetii deemteeti kan ittiin aarii ittiin dagattu waaqa si uume faana yookaan uumaa kee faana teessee neetwoorkiidhaan atiifin neetwoorkiin keessan otoo gargar hin cinne yeroo murtaa'eef ጸሎት akkasumas du'aa gochuudhaan kan ofirraa fageessitu ta'a. Bakka qilleensaa'u deemuudhaan sadaffaan bakka qilleensaa'u deemtee aarii ittiin ofirraa kan ittiin balleessitu ta'a. Aarii ofirraa balleessuudhaaf wantoota as barbaachisan keessaa tokko isa kanadha. Itti aansuudhaan ispoortii hojjechuu siin jedha. Ispoortii hojjechuu danda'uu qabda. Ispoortii yoo hojjette exercise goote ni dagatta qaamni kee xuraa'aa qaama keessa jiru sana ni baasaa dafqaan ba'ee itti aansuudhaan shaaworii miinsi ittiin galtu mijeeffattee shaaworii galta. Dhumarratti kuduraa fi muduraa qaccee qaaraa qabu nyaachuudhaan aarii ittiin kan ofirraa fageessitu ta'a. Aariin yoo sitti baay'ate yookaan maqaa namoonni garaagaraa fi filoosoferoonni garaagaraa baasanii fi jiru. Aariin yoo baay'ate akka nu miidhu akkasumas illee maqaan addaa akka kenneef beekan filoosoferin Iva Grigores jedhamu aarii irraa fagaachuu yoo dandeesse meeshaa kee ta'a. Yoo itti dhiyaatte garuu meeshaa isaa taatuun meeshaa isaa ta'uudhaan sitti fayyadama. Kanaafuu aariin kana fakkaata. Aariin eessarraa dhufa? Maddoota aarii kan jedhaman wantoota lamaan tokko jedhee miira ana qofa jedhu irraa dhufa aariin. Ana qofa, ana malee utuu hin jiru. Kan koo dhaggeeffadha. Ana dhaggeeffadha kan jedhu irraa dhufa aariin. Yeroo tokko tokko hiriyaa keessa dhaggeeffachuu danda'uu qabda. Itti gaafatamaa kee hor alaqaa keessa itti dhaggeeffachuu danda'uu qabda. Ofillee dhaggeeffattee aarii jalaa bahuu dandeessa. Qanyisuu irraa dhufa tokko. Qanyisuu jechuun afaan Amaaraatti miqqanyummaa irraa dhufa. Miqqanyummaa kan of keessatti qabateedha aariin. Kanarraa dhufuu danda'a miira miqqanyummaa jibba irraa dhufa. Nama jibbuu yookaan gadaantummaa namaaf kennu kanneen irraa kan dhufu yoo ta'u ibidda nu keessaa jechuudhaan maqaa baaseefii jira Nabiyyi Muhammad. Dhaggeeffattoota keenya ani sagantaa kana qabadde sifaana amma kana turkootiif gammachuu guddaa natti dhagama. Hordoftoota Hora Walabuu faamilii sagantaa keenyaaf aaraa warri taatan warra chaayinaalii keenyaaf aaraa warri taatan Hora Walabuu faamilii jettanii galtanii sabskiraayib gochuun akka nu bira dhaabbattan kabajaa fi jaalalaan si gaafadha. Nagaan tura sagantaa biraa qabadde amma wal arginutti nagaan naa ta'aa jedha.